jirtuuni hordoftoonni kiyya hundi keessanii ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan hunda keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha. Obboleettiin keenya Gannii akkuma agartanii fuula keessan finnee jirraanii humna keenyaan alatti walitti waan ta'eef gara keessan finnee Ganniin baay'ee miidhamtee jirtini. Humna walitti miidhamtee jirtini obboleettiin keenya adaraa keessan sin jennaatii ilmaan Oromoo waan qabdan adaraa sin jedha. Namni gaafa du'e namaa bo'u manna amma na bukkee dhaabadhaa sin jirra fuuldura keessan dhaabannee jirra. Yaa jaalalaa dhugumaachaa jirraanii mucaan kun baay'ee miidhamtee jirti. Humna keenya wal ta'eeraa hin dandeenye gargaarreen humna keenya wal ta'eeraa kottaan bukkee dhaabadhaa gargaaraa sin jennaa. Obboleettiin keenya baay'ee miidhamtee jirtiin sin jedha. Hundi keessan viidiyoo kana sheer godhaatii nama biraan nu gahaa. Baay'ee sin galateeffadha. Yoo asuma harka fuunee akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbii. Dhugaa rabbii waan baay'ee takka nama gaddisiisudha jechuudha. Osoo na dhiisaa itti boossu mucayyoon kun yeroo dhukkubsattee hospitaala galtu hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Namni bakka yeroo fayyaatti argita malee gaafa waa isa mudatu sitti mul'atu. Akkasuma immoo namni tokko gaafa waan takka jijjiirama tokko argatu maasha Allah jennee gammaduu fi dhiisnee raawwannetti ilkaan itti nyaanna jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Mucayyoon kun baay'ee tokko haala baay'ee bareedu takkaan hojii ishee hojjetataa turte. Garuu maaltu ishee akka mudate hin beeku ani rabbiin haa beeku maleedha. Egaa amma dhukkubsattee hospitaala seente dhukkubni isheetii immoo humnaa ol kan ta'edha akka jedhamudha. Akkuma argaa jirtanii yaa maashinni itti daqqanameeti kan jiru marfeen irra nam'ee jechuudha. Dhugaa waaqayyoo waan baay'ee takka nama gaddisiisudha jechuudha. Ani haadha kootiifin jiraataa jira. Haati koo hin jiraanne jiraachuu hin dandeessu itti ofiishiitti fayyaa dhabdee jirti jechuudha. Maaltu isinitti haa dhaga'amu amma warra akkasitti waa meeqa jechaanii turtan sun waa meeqa gochaa turtan sun maaltu isinitti dhaga'ama yaa obboloota koo maaltu isinitti dhaga'ama gaafa isheen akkana taatee hospitaala seentee even dhukkubni isii humnaa ol ta'ee raawwattee waan itti yaalamtullee gaafa dhabameeti jechuudha. Amma gara ummataatitti kan gadi fidaniif jechuudha. Hanga kana ishiirra ga'utti hangi kun isiirratti uumamutti jechuudha kan isin gootan. Yaa Oromoo lakki yaa sabaa waliif garaanaa yoo waliif garaa yaane wayya lakki walirratti sharrii yaadina. Afaanitti nama fudhatina maaloo mamee maal wati isinitti dhaga'ama ishee mucayyoo kun amma yoo akkana taatu kan maal jettani ka maal jedhani ka dhugaa rabbii gaafan argu waanan jedhuun dhabee baqanneen hedduu takka jechuudha. Leengadduma dhiyoo kana fayyaa jirti maal takka ishee mudate ani hin beeku jechuudha dhugaa rabbii. Mucayyoon sun dursumarraa kaatee gaafa hojii ishee irraa baatee gara biyya kanaatitti dhufuudhaaf jettee sanaan booda omaa wanti ishee tole tokko hin jiru jechuudha. Gaafuma achirraa dhufturraa ishee jalqabee wanti isheedha milkaa'e takka illee hin jiru. Gara meeqan gara hiriyyaa isheetiinis ta'ee gara fe'een iyyuu jechuudha wanti isheedha milkaa'e hin jiru. Garuu immoo gara fayyaa isheetiin kan itti dhufte kun baay'ee ulfaatti. Dhugaa rabbii baay'ee ulfaatti jechuudha. Haatumti ishee ana malee jiraachuu hin dandeessu jettu suni har'a gaafa yoo waan takka dhageesse yoo waan kana argite maal taati kan isheen jiraachisaa jirtu sun jechuudha. Kanaaf immoo akkasuma immoo warri wanta meeqa irratti yaadaa wanta meeqa jechaanii turtan har'a hoo maaltu isinitti dhaga'ama ni gammaddanii yoo lubbuun nama tokko ba'u maal keessaa argattan yoo namni tokko miidhamu maal keessaa argattan amma wanti isin argattan hin jiru jechuudha. Waanuma takka wanta argattan hin jiru. Umuriin keessan itti isinii hin dabalamtu wanti isin irraa argattan tokkollee hin jiru jechuudha. Garuu nama intineettu dhugaa waaqaa jechuudha. Baay'ee takka na gaddisiise. Dhugaa rabbiin ishee haa fayyisu. Rabbi immoo warri rabbi garaa isiniif laaffise dhugaa rabbii gammeen kun humna keenyaa ol ta'ee kan gara keessanitti finnee bira dhaabadhaa jechaa jira. Please Oromoo koo namoonni dhuguma isii jaallattan akkasuma immoo namummaadhaaf jechuudha. Namummaadhaaf mucayyoo kana
jaallattan kaleessa dheengaddaa namoota baay'eedhaaf dindila taatee jirti. Namoota baay'ee lafa kaasteerti. Namoota baay'ee bira dhaabbattee jirti. Akkasuma manoota meeqa diigame, maskiida diigame meeqa ijaarsistee jirti. Charchii diigame meeqa ijaarsistee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu ijoollee warra mana madaamii keessatti rakkatan meeqa bira dhaabbattee dindila taatee fi sagalee isiitiin maallaqa isiitiin bira dhaabbataa turte jechuudha. Maarree eessa jirtarree isin amma warri kaleessa ishiin isin bira dhaabbataa turte? Eessa jirtarree warri kaleessa isin ishiin fiyyaa turte sun? Maarree gaafuma fayyaa qaban qofa dhaaree yaa obboloota koo wal bira dhaabachuu. Gaafa fayyaa qaban qofaaree walitti dhufuun. Gaafuma fayyaa qaban qofaaree wal bira taa'anii kolfuun. Kanaafiyyuu Piliis Oromoo koo mucayyoo kana yaa fayyifannu. Yaa fayyifannu. Waan qabdaniin bira dhaabadhaa. Ayizoo si bira jirra jedhaanii. Piliis birrii takka isaatu lamas taatu walitti qabaafiti mucayyoo kanaaf waan takka godhaafi fayyaa isheetiif jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee takka nama gaddisiisa. Dhugaa Rabbii jechuudha. Carraan nama tokko takka nama gaddisiisa jechuudha. Haa ta'u malee immoo rakkinni hammaattu fuuldura keessa ifatti nama baasti danda'uudha. Waa hundumaayyuu Rabbi jabina ishiidhaaf haa kennu. Rabbi immoo dhibee isii qabatti kana Rabbiin kan araaramaa isiidhaa godhee raawwatee nama fayyaa qulqulluutti isii haa deebisu. Rabbiin isii bira haa dhaabbatu. Irra caalatti namaan caala Rabbiin isii bira haa dhaabbatu. Rabbiin irra harka isii irra haa qabatu. Namoonni umaallee gochuuf hin dandeenye du'aayii godhaafi mucayyoo kanaaf jechuudha. Du'aayii godhaafi akka amantaa keessanitti Rabbi keessan kadhadhaafi bira dhaabadhaa. Piliis Oromoo koo. Dhugaa Rabbii mucayyoon kun baay'ee takka garaa nama nyaatti. Baay'ee takka garaa nama nyaatti. Namatti hin darbitu. Carraadhuma isiiti maleedha. Dhugaa Waaqa ni xaarratti mataa isii gadi qabattee. Dhugaa Waaqa baay'ee takka nama gaddisiisa. Walaakin isin bira dhaabadhaa maaloo. Bira dhaabadhaa waanuma qabdani haa fayyifannu. Dhugaa hedduu takka nama gaddisiisti. Baay'ee takka na gaddisiisti. Baay'ee takka miira koo na tutte. Rabbiin waan isii qabatteettu kana Rabbiin isii haa fayyisu. Dhibee isii irraa Rabbi ishii bira haa dhaabbatu. Bita isii mirga isii Rabbi haa dhaabbatu. Haadha isii rakkattuu sanaaf jedhee haadha ishii yoo isiin hin jiraanne jiraachuu hin dandeenye sanaa jedhee Rabbiin isiidhaa haa araaramu. Rabbiin araara isiidhaaf haa buusu. Bakka jirtanitti Rabbiin kadhadhaafi. Dhugaa Waaqa hedduu nama mararti. Dhugaa Rabbii nama gaddisiisti. Dhugaa baay'ee takka nama mararti. Gaafa isii bareeti dhugaa Rabbii jechuudha. Bakka fakkeenya wayii naa taati. Dhugaa hedduu takka na gaddisiiste. Kanaaf Piliis bira dhaabadhaa hundi keessanuu bira dhaabadhaa. Daraa keessa mucayyoo tanaa haa fayyisnu.